Hordoftoota keenyarraa obbo Ahmadiin kan jedhaman tokko wajjin gaaffii deebii goona. Waa'ee jireenya yeroo kana irratti yaada nuuf kennuudhaaf qophaa'anii jiru waan ta'eef mee kallattumaan gaaffii dhiyeessee fi garsiisatti deebina. Mee obbo Ahmadiin kun yeroo ammaa kana amma yoo naan fuune callisanii taa'aa jiru jechuudha. Maaliif teessanii waan jedhu gaaffii dhiyeessinaa jechuudha. Mee maaliif osoo hin fuudhin amma hunda teessan? Dhuguma gaaffiin keessan kuni waanuma sammuu keessa jiru na gaafattanii. Duraan dursee naaf fedhuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Akkuma isin ibsitanii maqaan koo obbo Ahmadiin gara jedhamutti hundeemedha. Ahmadiin irraa jechuudha. Garuu amma yoo waan ammoo Ahmadiin waan jedhama. Qofaadhuma jiraadha moo waan? Qofaa jiraattu? Qofaan jiraadha. Maaliif? Maaliif seetan? Amma yeroo ammaa kana jireenyi qaala'e baay'ee. Qaala'e sirrii. Qaala'e baay'ee deemeera. Zayitiin baay'ee kuma gale. Zayitii jechuun isin amma namni zayitii nyaatatti naqachuu dhiiseen. Siringaadhaan naqataa jiran. Siringaadhaan? Utuu abbaan manaa lafiitiin kan kaatee qaalittiin jechuudha. Diftii miiqitee dhuftee bukkee dhaabatti. Isa siringaa jechuudha. Gooti isa siinee akka gooti maal jedhee gaafa ni ka'u. Wanticha ni eeggataa jira. Maal? Zayitii. Zayitii. Mataa jala keetii rafaaf gaayasa. Kanaafuu nu immoo jechuudha. Waa'ee fuudhaa na gaafattanii. Fuudha jechuun amma ni qaba. Baay'ee suusanyaadha. Caatiin nan qaama. Caatiin qamaati. Qamaati maal? Kan qaama maa inni irraa qaama. Kanaaf durii yeroo baratu. Caatii birrii 10 namni ta'e. Caatii jechuudha. Caatii birrii 10 jechuun egaa hiriyoota koo wajjin baay'ee qaama. Baay'ee jechuudha. Nagaa guyyaa tokko guutuun qaba. Garuu amma looziitti birrii 10 ta'e. Amma looziitti. Bishaan na caalu na dhufa. Bishaan lagaafa dhunna. Bishaan magaalaa keessa jira. Magaalaa kana keessa jira. Amma magaalaa galtee. Bishaan immoo magaalaadha jechuudha. Kudhaffaan baabadee dhufa. Torbee faa ga'ee dhufa. Isaa gaafa dhufu immoo booruu. Dhuguudhaaf hin ta'u garaan dhufu. Waan ta'eef Haayilaandiin dirqama bitamaa jiru. Haayilaandiin dirqama. Haayilaandiin kunoo abbaan litiri 2 birrii 25 gadi. Osoo dubbannoo Haayilaandiin booddee keessatti argamu kun isumas hin bittanii jechuudha. Kunoo ilaalaa waan fakkaatu. Kun birriidhuma keenya. Kun birriidhuma keenya. Kun jeen keenya laanne akkas ta'e kun daddarame kun. Dhugaatiidhaaf ittiin qaamiidhaaf ittiin nyaataaf hin binne. Kanaaf utuu birrii isaa gammanne nu asiin teenyu jechuudha. Maal asii maal goota? Birrii isaanii isaan gammanne. Birrii isaa kana waan nyaannu hin gammanne. Nama gara waan biraatti nama ofu waan ta'eef anis isaanuma keessaan qaba. Anis bitaaruma ni oola gubannaa isaan qaba. Akkuma gubataa jechuudha. Kan qotunnoo manni daarii lagaati. Sinammoo maan jettan? Baay'ee fuutaniitu. Fuunee garuu zayitii sana bituu dadhabne. Zayitii cimeera hundumatti cime zayitii. Zayitii hojii si bakannaan ogaare. Amma kan na dhibu abbaan intalaa kan namaa kennu jiru amma. Maal lamaa kennaa? Kunoo gaafa wasiin waa gaafatan gatii ol kaasee gaafata. Kan intalaas? Kan intalaas. Kan naxaa nuu kennu ture. Amma maal qabnu waa fuuchuudha. Amma fuuchuu isatiin fuudhetan maalan fuudhaan? Maaliin qabaan fuudha? Anu dhiirin jala beebboleessa koo. Sinin fayyitan? Sinammoo bara nagaa fuutan? Gashi naan jedhaa bara nagaa fuutan? Anuma qidaamee dhufuu si yaaddes. Guyyaan qidaamee gabaan sun gaafa dhufu waan nuti jirru. Waa gaafate? Nuuf mana beeku. Ati ammaaf sana hin beektu gaa. Garuu sittin himuu sittin naan tasuma dhiiftaati. Anammoo maqaa isaa dhaan jiru. Maqaa fuudhaa moo? Maal gochiidha? Eeshi. Achuma taa'u malee. Hangaruu kan na dhibu immoo nama jaallattan wayii jettuu kan na fuudhetan hin jettu. Maal meeqa jaallannaa jaallachuu? Eeshi. Na fuudheeti gaafa ittiin haasa'u. Eeshi. Nuumaan qabnu kaardii waa ittiin guuttanii ittiin dawwalu maaliif fuun? Kanaafuu? An fuuchuu barbaade jennaani. Namumti manatti ijaaree qodaatti bitee kottuu fuudhee yoo jedhani na fuudha. Namni qodaatti danda'ee waa hunda danda'e kottuu jedhee yoo jiraatu. Hin jiru kaa jireenyi maal? Yoo akkas ta'e malee ani. Itti heerumaa bakka alaalaa gidu.
Amma akkas ta'e. Kan nafuutu hin barbaadan mana. Kan isin fuutu jechuudha. Kan waa hunda dandeessu. Eeyyee. Kan hojii dandeesse. Kan caatiis loosiis dandeessu. Kan labbeebbis Eeyyee. kan caatii qofaa naa bittee qaame. Qaame kan hin dhawwin. Sin dhawwin. Ati suusa nyaata? Ati maaludha kan naan jedhu? Siikooti yoon caatiin bitadde? Yoo si nyaatuma nu dandeesse maal jedhu? Injiraan nama tokko. Haala gaariidha. Kuni waan tooftaa jireenyaati waan ta'eef kanaafuu gaaffii. Yoo si waan qabne fuudhe anuu silaa rakkataatti. Rakkataa akkasii nama jettan waan gaafatte jettan miti. Qidaamee nuti gaafa dhufu jimaata galgal boor qidaameedha naan jette naan. Boor qidaameedha gaafa jettu. Edena gaafa rafiiti. Maanis rafiiti jira sirbi. Mana kira sana dah. Barama. Nama pernah Amma kuma santa maan beeki. Kuma tokko bili santa. Abballi tirime ka. Abballi tiri sana. Atimaatti beekte. Ani Haayilaandii waan bitama. Kuma tikini kuma. Kudha fure tokko dia. Gabung habis itu toko. Caati filan nufsu. Main nu nyata. Kan caati nu wadi. Baru wae cuma ke. Cuma fayyada makan. Bakka fataa idan caati kok kame budak. Rafiki negara. Rafiki negara. Tuan ya dukung kabel. Amma kan dia gaya wana ya dukung. Kalau mana kan dapat pada. Ga amma dubartoonnis dhabaniiru waan ta'eef naannoo safara keenya yoo gara keenya yoo jiraatte kan mana qabdu kan wacci dandeessu jirtu taanaan jechuudha. Bilbila keessan irratti isinii bilbilee isin affeeruun keenya hin oolu isin hin baasnu waan ta'eef akka isinii barbaannu onlaayinii irratti waan argamtanuuf akka isinii barbaannu asuma waadaa isinii gallaa afuuf deebii keenya sassarratti xumurraa. Galatoomaa keessumaa akka bajaa taatanii dhiyaachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isinii jenna. Waan affeertaniif. Ayyee nagaannooti.